Dr. Abiy Ahmed ergaa bara haaraa bara 2024 nagaan geessanii dabarsan. Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed kanneen bara haaraa 2024 kabajan hundaan ergaa baga geessanii kan dabarsan yoo ta'u, ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii qoodaniin hawaasni addunyaa hiriyoonnii fi michoonni keenya jijjiirraa bara haaraa 2024 kabajan baga geessanii jedhanii jiru. Guyyaa dhaloota aartist Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hawaasa godina Wallagga Lixaa aanaa beekii weerara dhibee buusaatiin miidhamaniif deeggarsa qorichaa taasise. Sagantaa walharkaa fuudhinsa deeggarsichaa irratti haadha manaa Hacaaluu fi walitti qabduu boordii faawundeeshinichaa aadde Faantuu Damsoo dabalatee miseensonni boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa argamanii jiru. Faawundeeshinichi qoricha dabalatee deeggarsa namoomaa hawaasa aanichaatiif taasise kana hoogganaa hospitaala beekii Dr. Birmaduu Mokonniin harkaa fuudhanii jiru. Ijaarsi siidaa Oneesmoos Nasiibii fi Asteer Gannoo magaalaa Naqamteetti eegalamee jira. Pirezidaantiin Waaldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa Luba Yoonaas Yiggazuu fi kantiibaa magaalaa Jimmaa Najiib Abbaaraayyaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Tamasgeen Mirreessaan bakka argamanitti ijaarsi siidichaa eegalamee jira. Siidaan kunis siidaa tokkummaa uummata Oromoo agarsiisu ta'uu kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Tamasgeen Mirreessaan kan ibsan yoo ta'u, siidaan kunis birrii miliyoona 10 hawaasa macaafa Oromootiin kan ijaaramu ta'uun isaa eeramee jira. Himatamtuun karaa seeraan alaa namoota gara biyya alaatti erguudhaaf maallaqa fudhattee hidhaan adabamuun ishee gabaafame. Himatamtuun Dammaqach Maagujee jedhamtu eeyyama seeraa osoo hin qabaatiin ji'a adoolessaa bara 2023 irraa aga fulbaana ji'a bara 2014tti miidhamtoota 6 biyya Joordaanitti ergee isin qacarsisa jechuudhaan qophii fi qorannoo yaalaatiif maallaqa kanfaluu qabdu jechuudhaan dubbatte. Paaspoortii fi suura ergaa harkaa fuutes miidhamtuu tokkoffaa harkaa birrii 29,000 fi 500, miidhamtuu lammaffaa irraa immoo qarshii 32,000 fi 500, miidhamtuu sadaffaa harkaa birrii 33,000 fi 500, miidhamtuu afuraffaa harkaa birrii 39,000, miidhamtuu shanaffaa harkaa ammoo qarshii 25,000 akkasumas miidhamtuu ja'affaa harkaa qarshii 23,000 fudhachuu isheetu gabaafame. Himatamtuun muddee bara 2024 namoota kanneeniin gara Joordaanitti balaliitu jechuudhaan miidhamtoota kaan waliin buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti taaksiin kan ergite yoo ta'u, namtichi yeroof to'annoo jala hin oolle tokko tikeettii ittiin balaliitan fidee dhufaa jira jettee itti himuudhaan namticha osoo eeganii yeroon itti balali'an waan darbeef bor balaliituu har'aaf ciisicha qabadhaa bulaa jechuun osoo ofirra deebi'aa jiranii qaamolee nageenyaatiin to'atamanii jiru. Kanaanis himatamtuun yakka karaa seeraan alaatiin namoota gara biyya alaatti erguuf yaaluun himanni itti baname falminis gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, himatamtuun mana murtii dhaddacha tokkoffaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha yakka 20ffaatti kan dhiyaattee fi himata abbaa alangaan irratti dhiyeessee ofirraa ittisuu dadhabuudhaan manni murtichaa murtii balleessummaa irratti fudhatee jira. Kanaanis himatamtuun hidhaa cimaa waggaa 14 fi adabbii maallaqaa qarshii 30,000 akkasumas mirga uummataarraa waggaa 5f akka daangeffamtu itti murteessuu isaa ministeerri haqaa addeessee jira. Waraanni Itoophiyaa kaabaatti taasifame rakkoo quucaruu daa'immanii naannoo Tigraay ture daran ammeessuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaan ibsan. Waraanichi naannoo biroos miidhullee Tigraayitti garuu dhaabbilee tajaajila hawaasummaa mootummaa hojii ala gochuu isaatiin rakkicha daran ammeessuu himanii jiru. Naannichi rakkoo kana keessaa bahuudhaaf deeggarsa baajataa addaa qofa osoo hin taane ogeessotas dabalataan akka fuudhu hubachiisanii jiru. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri haajaa alaa obbo Dammaqaa Mokonniinis waadaa soqoxaa kan jedhameef daa'imman aanaaleen Tigraay fi Amaaraa naannawaa yaa'a laga Takazeetti dhalatan rakkoo quucarama hamaaf waan saaxilamanii fi rakkicha maqsuuf ta'uu isaa ibsanii jiru. Baatiiwwan 6 darbanii hojimaata seeraan alaa ittisuudhaaf hojii hojjetameen meeshaaleen kontiroobaandii birrii biiliyoona 5.9 ol baasan to'atamuu koomishiniin gumurukaa beeksise.
bara baajataa 2016 baatiiwwan shanan darban keessa meeshaaleen karaa seeraan alaa biyya keessa galuuf turanii birrii biiliyoona 4.2tti tilmaamamanii fi gara alaatti ba'uuf turan birrii biiliyoona 1.7 baasan to'atamuu komishinichi gama gaggeessaa jiruun ibsee jira. Baalli sammuu namaa adoochuu meeshaaleen elektirooniksii, uffataaleen, oomishaaleen qonnaa, beelladoonnii fi maallaqoonni biyyoota garaagaraa kanneen hedduminaan to'ataman ta'uu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Itoophiyaatti lammiileen miliyoona 55 ta'an fayyadamoo tajaajila inshuraansii fayyaa ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan ibsan. Yaa'iin mana maree inshuraansii fayyaa hawaasaa bakka ministeerri muummee ittaanaa fi ministeera haajaa alaa obbo Dammaqaa Mokonninii fi pirezidaantonni naannolee fi qooda fudhattoonni jiranitti adeemsifamee jira. Dr. Liyaan akka jedhanitti ammaan tana lammiileen miliyoona 55 olii tajaajila inshuraansii fayyaa wayita argatan uwwisni isaas 59% irra gahee jira kan jedhanii fi raawwiin naannootti jiru garaagarummaan jiraachuu isaanii haala kanaan bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa fi naannoon Hararii mootummaa guutuutti miseensa wayita horatan naannoon Amaaraa 94%, naannoon Oromiyaa 80% irra jiraachuu himanii jiru. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa guyyoota ayyaanaa fi boqonnaa maamiltoota lakkooftuu kafaltii dura giddugaleessa adda addaatti akka keessummeessu beeksisee jira. Tajaajila kaardii guutuu biyyoota ayyaanaa fi boqonnaa caalaatti qaqqabaa taasisuudhaaf giddugaleessota tajaajila maamiltoota magaalaa Finfinnee jala jiranii fi jedhame. Haala kanaan guyyaa hundaa wixataa aga dilbataatti ganama sa'aatii 2 aga 11tti giddugaleessota murtaa'an keessatti tajaajila gurgurtaa humna ibsaa kaffaltii duraaf kennaa akka jiru kan ibse yoo ta'u, kanaanis wixataa aga dilbataatti maamiltoonni tajaajila humna guuttachuu giddugaleessota ibsan irraa argachuu akka danda'anii ergaa fuula maarsariitii isaanii irratti dabarseen beeksisee jira. Baha Afrikaatti baatii amajjii irraa eegalee ji'oota 3f bokkaan cimaan kan roobu ta'uu giddugalli raagaa haala jijjiirama qilleensaa IGAD beeksise. Biyyoota roobni cimaan keessatti mudatu Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Burundii, Keeniyaa, kibba Yuugaandaa ta'uu kan beeksisee fi bokkaan kun kutaalee kibba lixaa fi kaaba baha Itoophiyaatti kan roobu ta'uu raagichi addeessee jira. Jijjiirama qilleensaa baha Afrikaatti mudachaa jiru walqabatee lola cimaa fi ongeen irra deddeebiidhaan mudachaa turuun isaas dhagahamee jira. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.